Tole kaabomam. Miidiyaan garaa yeroo ammaa kana YouTube irratti irreecha jechuun waan akka badaa ta'e wayii aadaa malee akka ta'etti ibsan. Waa'ee kana irratti mee isin maal jettan? Egaa sirna gadaa ta'ee irreecha Oromoo amantii Oromoo kana balleessuudhaaf jaarraa tokkoo fi walakkaadhaa ol irratti hojjetame. Wanni baduu diddeef haqa waan taateef dhugaa waan taateef wanni Oromoo gadaanis baduu didde malee sirni irreechaa kunis baduu didde malee ol irratti hin godhamin hin jiru. Keessattuu sirni Haayile Sillaaseedhaa sirni nafxanyaa kun miidhaan isaa eenyummaa Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffatee ture. Kanaaf eenyummaa Oromoo dhabamsiisanii Oromoos dhabamsiisuudhaas Oromummaa dhabamsiisuudha. Oromoon Oromummaa irraa bahee eenyummaa isaa gatee akka eenyummaan Oromoo badu bal'inaan irratti hojjetamaa ture sirna Haayile Sillaasee sirna nafxanyaa san keessatti. Hojiin isaa eenyummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate. Akka Oromoon of tuffatu, akka Oromoon of jibbu. Wanna Oromoo hunduu badaa yakkamaa godhanii odeechuu irratti kan xiyyeeffatame ture. Garuu haqa ta'uu haqa waan taate qofaaf baduu didde. Gadaanis haqa waan taateef baduu didde. Amantiin Oromootis irreechis haqa waan ta'eef baduu didde. Haqni hin baddu. Amma akka amantii biraa sheekni barsiisu hin jiru. Qeesiin barsiisu hin jiru. Paastariin barsiisu hin jiru. Gadaa fi amantii Oromoodha. Haqa waan taateef ofumaa siitiin ergaa tokko wanna tokko duratti goone jiraachaa turte as geecha. Egaa amma irreechi waa'ee amma irreechaa kaafnee dubbannu kuni sirna nafxanyaa Haayile Sillaasee san keessatti orgamee ture. Akkuma amma YouTube irratti bakka adda addaatti irratti ololamu kana sirni kuni sirna seexanaati sirna maalidha jedhanii akka inni badu olola irratti oofanii callisiisanii turan. Wanni wayyaanee fide keechaa gara biraatiin miidhas fidu wanni akka irreechaa sirni gadaa kun akka seera qabeechi ta'ee addunyaa irratti illee rikogniishinii argatu. Carraaqiin gamanaan godhame karaa wayyaaneetiin galata jechuun danda'anam. Qabeenya Oromootis saaman namni Oromootis du'u aadaa Oromoo guddisuu keessatti waan isaan qooda qabantu jira. Dhugaa addaan baasanii dubbatuun gaariidha. Garuu amma immoo wanni amma sirna Oromooti irratti kuni kana jee odeeffamu kuni sirni nafxanyaadhaa suni deebi'ee lubbuu horatuudhaaf yaalii gochaa akka jiru. Oromoo irratti amma akka olola jibbaa banaa jiru agarsiisaa jira. Kuni amma waliigaleenya hawaasa kanaatiif illee wajjin jireenya hawaasa kanaatiif illee oduu safuu eeggatanii namni tokko saba tokko jaalatanii uumaa isaa aadaa isaa eenyummaa isaa jibbuun hin danda'amu. Uumaa isaa eenyummaa isaa jibbite jechuun saba san jibbite jechaadha. Saba san jibbite immoo tokkummaan hin jiraachuu hin dandeechu. Biyya tokko godhachuu hin dandeechu. Siigalee kanaafuu kuni Oromoodhaa jedhanii oduu hin ta'in matuma biyyuma Itoophiyaa jedhan kanaafuu ofumaafuu walitti dhufeenya Oromoo wajjin qabaniifuu waan nama tokko kan oduu dhiisanii gaarii natti fakkaata. Maaliif seeranis kabajamee jira. Amantii tokko arrabsuun amantii tokko yakkuun hin danda'amu jee seera lafa kaa'ee jira. Nus barooduu akka isaanii kana safuu cabsinee yakkina jennee waan isaanii waan bushaa waan dubbannu kan Oromoo caalaa wani dubbatan wana baay'eetu jira. Wal safeeffatu waan barbaachisaa ta'eef wajjin jiraachuudhaaf amantii biraatis kabajee amantiin hunduu walaa kabaju jee seerris waan kaa'eef hawaasnis wal eeguu waan qabuuf wajjin jireenya ofii namaa jetteeti miti kan nama kabaju ofii jetteeti nama kabajaa warri waan kana haasa'us ofii isaaniitti illee akka yakkaa jiran wal qunnamtii hawaasa kanaa fi isaan jidduutti jirullee balleechaa akka jiran tokkummaa biyya kanaatti illee balleechaa akka jiran seera safuu waaqatti illee cabsaa akka jiran seera heerri biyyi ittiin bultu illee cabsaa akka jiran kan akka beekanan dhaamsa dabarsaaf. Tole kaaftu dhaloota maal barsiisaa jirtu? Maal immoo dhaloonni isinirraa baratu? Egaa dhaloonni ammaa kuni cimaadha. Dhaloota itti boonnu dhaloota abboota isaanii nu caalaa Oromummaallee mana barnootatti barsiisaa Oromootiin baratanii qubeedhaan baratanii hanga tokko Oromummaa isaanii hubatanii itti boonan akka ta'een amantii irraa qaba. Kan immoo dargaggoon Oromoodhaa dhaloonni ammaa kuni sabboonummaa Oromoodhaa qabu jaalala Oromoodhaa qabu agarsiisee jira mirkaneessee jira. Gara keenyanii waa'ee gadaa gubbaa irratti barnoonni gadi fagoon dhalootaa kennamuu qaba. Barnoonni gadaadhaa immoo
teoriidhaan barsiisaniin ta'u gochaanii agarsiifamuu qaba. Waa'ee mukaa hoo dubbattee muka dhaabdee mukni suni biqilee bu'aan isaa akkamitti akka ta'u agarsiisuu danda'uu qabda. Seera gadaadhaa kan ittiin bultu kana rakkoo ittiin hiiktee kan wal dhabe ittiin araarsitee fala hundaa ittiin hojjettee agarsiiftee barsiisuu qabda ijoollee ol dhufan kana. Oromoon amma ijoollee isaa kana gochaan barsiisa maleedha afaaniin miti. Ilmi waanuma abbaan godhe ilaala, waanuma abbaan godhe san hojjeta. Hoo ati karaa gaarii deemte ilmi kee karaa gaarii deema, hoo ati dhugaarra deemte ilma kee karaa dhugaa deema. Nus amma dhaloonni amma jirru kuni dura abboonni kuni dhaloota kanaaf waan gaarii safuu hojjennee dhugaa kabanyee agarsiisuu qabnan jedha. Dhaloonni kunis akka ofitti boonee safuun Oromoodhaa tuni beekumsi Oromoodhaa kun haqi Oromoodhaa kun Oromoo bira dabree addunyaa kana kan tajaajilu malee wanni Oromoodhaa hir'atu wanni Oromoon dhabee ergifatuu deemu tokkollee waan hin jirreef wanni hunduu nu bira jira. Wanni hunduu wanni Oromoon dhabee hin jiru. Faranjiirraa wanni fudhannu hin jiru. Duratti amma waa'ee irreechaa kaasee hin jira. Amma waa'ee madaaliidhaa waggaa dubbannu amma waa'ee haqaa waa dubbannu Ormi amma faranjiini madaalliin isaa madaalli amma meeshaa ittiin wannoo jedhan kanaan madaalan isaan haqa akkatti wal bira qabanii ta'u. Oromoon garuu halangeedha kan haqa ittiin madaalan. Halangeen gurra lama. Gurri halangee lamaanuu wal qixa. Kun maal agarsiisa? Dhugaan eenyufuu wal qixaa ta'uu halangeedhaan agarsiise Oromoon. Wanni amma Ormi hojjetu kanaan miti. Wanni kana siin jedhuu fi Oromoon wanni hundaa wanni namarraa fudhatu hin ta'in waan hundaa mataa ofiitiif qaba. Haqallee waan ittiin ibsu qaba. Jaalalallee waan ittiin ibsu kan mataa ofii qabu kan Oromarraa fudhanne. Kanaaf wanni ambarraa fudhannu hin jiru. Wanni ambarraa ergifachuu qabnu wanni nu barbaachisu waan hin jirreef gadi bunnee hoo qoranne waan hundaa Oromoo keessa arganna. Gadaa Oromoo keessa jira wanni martuu. Kanaafuu waan keessan itti boona dhalleedha. Baradhaa dhalleedha. Kan jiruun dhaamsa dabarsaaf. Sirboota qabdan keessaa sirbi isin sirbitan sirbi ittiin baacuu gamni kan jedhu ergaa maalii dabarsettanii amantu mee isammoo dhalootaaf nutti himaa. Amma ka calqaba hoo ka'u bona duubni ganna dukkana duuban ifa taati wanti hunduu ni dabraa yoom akka taa'etti hafaatii jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Wanni hunduu hin dhufa hin dabra. Tolaanis haqa bichaatu hin dabarre malee jabaanis wanni hunduu hin dabra yeroodhaaf maleedha kan jedhudha. Kan biraa immoo hin cima dukkanni yoo barii jala dhiyaate booda deechi ilma haadhas ciniintiin itti hammaatee jedhe. Maalidha? Haati ilma gaarii san argachuudhaaf maal ta'uu qabdee jechaadha. Hin ciniiffattee jechuudha. Rakkatteet argatte maleedha ilma san akkanumatti hin arganne itti ciniiffatteet argatte. Wanni ilma san jaalattuufu wanni gaarii tokko argachuudhaaf ciniinfatuu qabda, rakkatuu qabda. Waan gaarii akkanumatti kaateen argattuudhaaf kun ija ammoo. Oromoon dura hoggaa mammaakuu mana ijaaranii mana walitti katti muka dheeraa walitti hidhanii raawwataniiti utubaa keessa dhaabanii ol dhiiban. Utubaa kanaa hanga gahee gahee hin dhiisanii utubaan hanga dhiiban qaba hanga dhiisan qaba jedha Oromoon. Mammaaksa kanarraa ka'e. Hanga dhiiban qaba hanga dhiisanis utubaanuu bokokeetoo cinnaan biyya galaafata du'aanuu kan jedhu wannumti du'e tokkooyyuu hoo fuutee awwaalte malee hoo callifteetuma dhiifte du'aa sunuu nama lola jechaadha. Biyya balleecha ajaadhaan dhukkuma fiduu danda'a waan adda addaa sirraan ga'uu danda'a. Du'aadhaa tuffachuu hin qabnu jechaadha. Hoo fuunee awwaalle malee jechuun funillee jedhame. Heechoon raasan kan jedhu immoo dura Oromoon hoggaa aannan raasu heechoo kan jaantu jira kan aannan itti raasan saamsaniiti afaan saamsanii asiin cinaadhaan uraa tokkotti godhanii tooyi hafuura baasisiisan. Raasanii hafuura baasisiisan. Hoo kan hin dho'a. Hoo tuffee butaniin baasiin hafuura jiddumaanii heechoon raasanillee namatti dhooti giddumaanii jaa. Kana ibsa. Kan gara biraa dadhabaan jedhee seenaa sabni mataa qaqqabannaani sareenuu qeerransa gara itti dheechitu dhabnaani. Baay'ee hedduu galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa. Galatoomaa isinis. Daawwattoonni keenya mana keessan teessanii nu daawwachaa turtanii hayyuu keenya beekamoo baay'ee saba keenya keessatti ulfaataa fi iddoo guddaa isaaniif qabnu iddoo kanatti dhiyaatanii wantoota barbaachisaa ta'an hundasaa aadaa fi duudhaan keenya akkasumas ayyaanni irreechaa maal akka ta'e sirriitti gadi bu'anii nu barsiisanii jiru. Kanaafiyyuu qophii keenya itti aanu qophii biraa
qabannee waan dhiyaannuuf hanga sanitti nagaan nu turaa jennaa baay'ee galatoomaa.